Ashama akkam jirtu? Har'ammoo kan ilaallu waa'ee daa'imman yeroo bobbaa baasuuf jedhan baay'ee boo'an yookaan miixatan kan jedhudha. Akkuma beektan egaa daa'imman tokko tokko yeroo bobbaa baasuuf jedhan baay'ee hiixatanii baay'ee boo'anii baasu. Yeroo baasan garuu wanti sun gogaa miti yookaan gogiinsa kan qabu sun ta'een bobbaama noormaalii ta'e kan masirrii ta'e baasu. Garuu yeroo baasuuf jedhan baay'ee boo'u baay'ee miixatu erga baasanii booddee garuu ni tasgabbaa'u jechuudha. Wanti kun infant diskeeziyaa jedhamuun beekama. Mee waa'ee kana akka armaan gaditti waliin haa ilaallu. Daa'imman umriin isaanii ji'a 9 gad ta'an keessumaa naannoo ji'a 2 fi ji'a 3 yeroo bobbaa baasuuf jedhan waan hiixatanii boo'aniif mana yaalaa geeffamu. Keessumaa naannoo ji'a 2 ji'a 3 naannoo kana jechuudha. Maatiin ogeessi fayyaa yeroo maatii gaafatu yookaan yeroo haadha daa'imaa gaafatu gogiinsa garaa godhatan jechuun deebisu. Haa ta'u malee yoo sirriitti gaafataman bobbaan daa'imman sun baasan yookaan bobbaa daa'imni sun baasu gogaa kan hin taane guyyaatti si'a 1-2 fi akkasumas isaa ol kan baasudha. Kun egaa maal jechuudha? Gogiinsa hin qabu jechuudha daa'imni kun. Gogiinsa jedhu malee maatiin gogiinsa miti. Sababni isaas bobbaan ba'u gogaa osoo hin ta'in bobbaama noormaalii ba'a. Haa ta'u malee yeroo baasuuf jedhan baay'ee boo'u, baay'ee dhiphatu, baay'ee hiixatu jechuudha. Akkasumas egaa daa'imman akkasii kun guddinni qaama isaanii dabalaama jira. Kan rakkoo biraa tokko illee hin qabne harma sirriitti hodhan kan rakkoo biraa tokko hin qabnedha. Yeroo baasuuf jedhan qofa hiixatanii boo'anii baasu erga baasanii ni dhiisu. Bobbaan ba'us noormaaliidha. Rakkoon jiru yeroo bobbaa baasuuf jedhan daqiiqaa 10 hanga 20 baay'ee hiixatanii baay'ee hiixachuuf ba'uurraan kan ka'e fuulli isaanii diimatee fi akkasumas kan boo'anidha. Erga baasanii booda garuu ni dhiisu. Wanta akkasii kun gogiinsa garaa yookaan constipation isa jennu osoo hin taane afaan Ingiliffaan infant diskeeziyaa jedhamuun beekama. Daa'imman persentaa 5 ol ta'an yeroo ta'etti wanta kanaan ni rakkatu jedhamee yaadama. Daa'imman 100 keessaa daa'imni 5 keessuma naannoo ji'a 2 ji'a 3 yeroo bobbaa baasuuf jedhan hiixatanii boo'anii baasu. Garuu bobbaan ba'ummoo noormaalidha. Dhibeen kun infant diskeeziyaa jedhamuun beekama jechuudha. Wanti kun sababa maalii dhufa jennee yoo ilaalle dhibeen infant diskeeziyaa jedhamu kun kan uumamu sababa umurii isaaniidhaan kan ka'e yookaan umuriin isaanii yaang yookaan daa'imman waan ta'aniif sirni narvii garaa isaanii keessa yookaan marmaan isaanii keessa waan sirriitti hin guddanneef sababa umurii isaanii kanaan kan ka'e dandeettii wal simuu dhabuu maashaa marrummaan keessaa kan bobbaa gadi dhiibuu fi maashaan gara gadi jiru banamuu dhabuudha. Marrummaan gara olii yeroo bobbaa gadi dhiibu marrummaan gara gadii banamuu qaba ture. Noormaali attam ta'a? Maashaan marrummaan gara olii bobbaa yeroo gadi dhiibu maashaan marrummaan gara gadii laafee banamee dabarsuu qaba ture. Marrummaan qallaan yeroo bobbaa dabarsuuf gad dhiibu yookaan nyaata bullaa'ee dabarsuuf gad dhiibu kan furdaa immoo bal'achuu banamuun dabarsuu qaba. Daa'imman rakkoo infant diskeeziyaa qaban biratti maashaan marrummaan yeroo gadi dhiibu kan marrummaan qal'aa yeroo nyaata bullaa'ee gadi dhiibu maashaan marrummaan kan gara gadii yookaan marrummaan furdaa fi naannoo bobbaa baasan jiru immoo cufamee jabaatee turuun hanga daqiiqaa hedduuf banamuuf hiixatanii dhiphatanii boo'uun dhiibanii banu jechuudha. Kun humnaan ta'uu hin qabu ture. Marrummaan qal'aa yeroo nyaata bullaa'ee gad dabarsu kan furdaa marrummaan furdaa ofumaan banamee dabarsuu qaba ture laafee. Daa'imman biratti garuu sirni narbii marrummaan isaanii keessaa waan hin geenyeef hin jabaanneef yeroo marrummaan qal'aa gadi dhiibu kan gajjallaa jiru marrummaan furdaa cufamee turuudhaan humnaan daa'imman dhiibanii banuudhaan boo'u. Yeroo kana egaa kan isaan baay'ee rakkatanii boo'an. Booda yeroo maashaan gadii yookaan kan marrummaan gara gadii banamu bobbaa dabarsu yeroo kana dhukkubbiin ni irrataa yookaan ni bada nagumaan baasu jechuudha. Furmaanni maali jennee ilaalle dhibee kana dhibee infant diskeeziyaa jedhamu kana kan yoomiyyuu dagachuu hin qabne dhibeen kun gogiinsa garaa miti. Bobbaan ba'u noormaalidha. Bobbaama sirrii ta'e ba'a. Guyyaatti si'a 1-2 bobbaa baasu harma sirriitti hodhuu rakkoo biraan qabanii yeroo baasuuf jedhan daqiiqaa 10 daqiiqaa 15 hiixatanii boo'u noormaalii baasu sanaa booddee isaan dhiisa jechuudha. Furmaanni dhibee kanaa maali yoo jenne maatiif yeroo hedduu hin fudhatamu malee yookaan maatiin yeroo hedduu ogeessi fayyaa isaan gorsu hin fudhatan iyyuu haa ta'u malee qorannoon taasifamuu qabus hin jiru. Dawaan kennamuu qabus hin jiru. Kennamuus hin qabu.
Dhibeen kun ofuma isaa torban tokko lamaa booda daa'imman sana dhiisa jechuudha. Haa ta'u malee maatii daa'immaniitti yeroo akkas jedhamee himamu ishin jedhan sababni isaas yeroo daa'imman isaanii yeroo bobbaa baasuu jedhan waan baay'ee bu'aniif ni dhaphatu wajjin. Kanaaf furmaata barbaacha mana yaalaatti yeroo isaanii dabarsu. Haa ta'u malee dawaan furu hin jiru. Wanti kun dawaan barbaachisu yeroo umuriin daa'imaa torban muraasaa booda ofuma isaa sirrata jechuudha. Torban lamaan tokkoof obsuu barbaada. Haa ta'u malee wanti kun bobbaan ba'u gogaa yoo ta'e yeroo bobbaa baasan kana bu'anii yeroo bobbaa baasan kana bobbaan ba'u sun gogaa yoo ta'e yoo dhiiga qabaate guyyaa 3 fi isaa ol turee dhufa yoo ta'e akkasumas torban lamaa ol yoo irra ture hiixatanii boo'anii bobbaa baasuun kun torban 2-3 ol yoo ture jechuudha. Akkasumas erga umuriin isaanii ji'a 9 darbee yoo jiraate erga daa'imni waggaa tokko ga'e isaa ol ga'e yoo wanti kun itti fufee jiraate akkasumas guddinni fi fedhiin nyaataa yoo irrate dhiibbaa yoo qabaate dhibeen kun infant diskeeziyaa osoo hin ta'in dhibee biraa ta'uu waan danda'uuf ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha. Kanaan ala garuu naannoo ji'a 2-3 hanga ji'a 9tti yeroo bobbaa baasuuf jedhan hiixatanii boo'anii baasu. Bobbaan ba'u immoo noormaaliidha. Kan gogaa hin taanedha. Dhiiga hin qabu. Daa'imni sirriitti harma'uudha. Rakkoo tokko hin qabu taana torban 2-3 obsuudha ofumaa dhiisa jechuudha. Dhibeen infant diskeeziyaa jedhama. Gaaffii qabaannaan koomentii jala naa kaa'aa. Waan na hordoftaniif hedduu galatooma. Sabiskiraayib gochuun maatii ta'a. Turtii gaarii.